waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursaa waaqayyo abbaan keenya, gooftichi gooftotaa, mootichi moototaa, waaqayyo hundumaa qabu hundaa gochuun ni danda'u. Akka baay'ina cubbuu keenyaatti tun ta'in akka baay'ina araara isaatiif eebba isaa isa guddaatti nu eegee har'aan nu ga'eera. Galanni ulfinni hooqubaan guddinni waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa sa'aatii kana nuu kenneera. Egaa sa'aatii kanas dhufeen wajjin ta'e akka nu barsiisuuf iyyamaaf jaalala isaa guddaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo kan sin jaallatu isinis hunda caalaatti waaqayyoon kan jaallattan, iddoo dhiyoo biyya keessaa iddoo fagoo immoo biyya alaa kan jirtan hundumtuu maatiiwwan waaqayyoo maqaa waaqayyo isa jiraataan akkam ooltan, akkam jirtu. Nagaa faraarri waaqayyoo bara baraan hunda keenyarra oolee bulee haa jiraatu. Kadhannaan haadha waaqayyoo kan dubaroo Maariyaam, eegumsaan ergamoota waaqayyoo, waadaan qulqullootaaf tolootaa, arjummaan uumaa keenya Sillaasee hunda keenyarra oolee bulee haa jiraatu. Wareega koo galataa wajjin qabadhee fuula kee duratti nan dhiyaadha. Wareega koo sangaafa rakkinaa, sangaafa dhiphinaa, rakkadhee dhiphadhee wareege sana, kan afaan kootiin wareegee dubbadhe sana galataa wajjin qabadhee fuula kee duratti nan dhiyaadha. Faarsaa 66 lakkoomsa 13 haga 14. Egaa barumsi keenya nuti waliin baran waa'ee wareegaa, wareeganii wareega sana immoo galataa wajjin dhiyeessuu kan ilaallatu ta'a jechaadha. Sababa isaa akkuma beektan egaa muddee 3 waggaa waggaadhaan naanna'ee gaafa kabajamu ba'aattaa Maariyaamii jedhamee kabajama. Ba'aattaa Maariyaamii kanaa wajjinis wal qabata waan ta'eef mata duree kanaan kaanee waliin barannaa. Waaqayyo nu haa barsiisu. Wareega kan jedhu Amaariffaatiin si'ilat jedhama. Si'a 45 ol kitaaba qulqulluu keessatti barraa'ee jira. Kiristiyaanni tokkos wareega wareegee wareega baasuun dirqama isaatii, kurnoo baasuun dirqama isaatii, angafa midhaan isaatii, angafa dhala isaatii, angafa waan argatee hundaa baasuun dirqama isaatii. Karaa adda biraa immoo namoota iyyoolii dadhabaa ta'aniif mitsaatii kennuun dirqama isaatii. Guyyaa gaafa sanbataa gara mana qulqullummaa, gaafa ayyaana waggaa gara mana qulqullummaa gaafa deemu mudaa'ii keessa buusuun yookaan qodaa buusaa santimaa keessa buusuun dirqama isaati. Egaan kanneen kana keessaatii har'a mee waa'ee wareegaa waliin ilaalla. Abbootiin keenya baay'een isaanii, haadhotiin keenya baay'een isaanii, obboloowwan keenya baay'een isaanii addunyaa kana keessa gaafa jiraatanii rakkoon, muddamni, dhabiinsi, wanti garaagaraa kanneen kana fakkaatan dhala namaa ni mudata. Yeroo dhala namaa wanti kun mudatu dhalli namaa immoo wareega wareegee waaqayyoon boo'ee kadhatee adaraa yaa waaqayyoo waan rakkadhe kana keessaatii butii na baasii, waan natti dhufe kana keessa na dabarsii, waanan dhabees immoo naaf kennii, ati yoo kana naa gootee ammoo yaa waaqayyo kanan sii godhaa jedhee dhalli namaadhaa wareega kana wareegaa. Waaqayyos immoo wareega namoota kanaa gaafa dhaga'u namni kan wareege sana dachaadhaan galataa wajjin, aarsaa dabalataa wajjin dhiyeessaa akka isaan turan kitaaba qulqulluu keessatti barraa'ee jira jechaadha. Akka yeroo keenyaatti amma mee caqasa 3 yookaan 4 ilaalla. Waaqayyo nu haa barsiisu. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Waa'ee isa kanaadhaa ani akkan sin hubachiisuudhaaf isa fagaate naa dhiyeessee, isa dhokate naa mul'isee, arraba koorra naaf kaa'ee, isiniif immoo laphee Liidiyaadhaa akka banee, laphee hunda keenyaa banee, Waaqayyo Waaqni abbootii keenyaa hunda keenya nu haa barsiisu. Mee namoota yeroo rakkina isaanii, yeroo gidiraa isaanii, yeroo dhabiinsa isaanii wareeganii kadhatanii, Waaqayyo immoo isaaniif raawwatee jennaan galata isaanii kan dhiyeessan keessaa isa jalqabaa tokko abbaa keenya Yaaqoobin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoomsa 20 irratti akkana jedhe:
obboleessa isaa Eesaawu wajjin wal badanii gorsa haadha isaatiin qajeelfama haadha isaatiin gara eessummaan isaatii akka inni dhaqu gaafa isheen taasistu gara sanatti utuu imalaa jiru itti galgalaa'ee dhiyee jennaan tulluu loozaa yaabbatee dhagaa boraafatee achi bule. Achi bulees achirrattis mul'ata addaa tokkos argee ture. Egaa waa'ee mul'atichaa man dubbadhu. Egaa gaafa ganama ka'u dhagaa buuraa tokko dhaabee dhadhaa ejersaa morratti dhangalaasee akkana jedhee Waaqayyoon kadhatee wareegee jedha. Yaa Waaqayyo garan deemutti yoo na wajjin taate, yaa Waaqayyo garan deemutti yoo na wajjin taate, karaa koo irrattis kan na barbaachisu hundaa yoo naaf goote, hamaafamtu daandii koo irratti dhufu hundaas yoo na baraarte, wanta na barbaachisu jireenya kootiif bultoo kootiif hundaa yoo naa guuttee fi ani immoo lafa naqetti milkaa'ee gaafan deebi'u 10 keessaa tokko iddoo kanatti fidee siif nan kennaa, iddoo kee kanatti immoo mana qulqullummaa siif nan ijaaraa, oolmaa kee kanaaf immoo galatan siif laadhaa jedhee wareegee jedha. Egaa Waaqayyos akkuma inni wareegee kadhate Yaaqoobiin daandii sarratti Waaqayyo wajjin ta'e, isaa fuulduras bu'ee lafa inni dhaquttis isa simate. Rakkoo tokko malee turtii isaa waggaa 20 keessatti gaa'ilas dhaabbatee horii sooromee gara biyya abbaa isaatiitti deebi'e. Gaafa deebi'us Waaqayyo gaafa rakkinaa, gaafa cinqii, gaafa muddamaa kadhate sanaaf galata dhiyeessee aarsaa dhiyeesseef jedha. Wareega isaa baasee jedha. Seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoomsa 13 irratti. Egaa maatiiwwan Waaqayyo asirratti maal baranna, maal hubattan laata? Nutis biyya lafaa kana keessa waggaa jiraannu gidiraan garaagaraa, muddamni garaagaraa nu mudachuu danda'a. Wanta argannes dhabuu dandeenya. Garatti deemnus namatti dukkanaa'ee waan goonus wallaallee yeroo bitaa namatti galee namni cinqamu ni jira. Haa ta'u garuu yeroo akkasii Yaaqoob irraa barachuun gaariidha. Daandii koo irratti yoo na wajjin taate, jiruuf jireenya koo yoo na mirkeessite, waan an hojjedhu kan eebbaa yoo na goote, waan na barbaachisu hundaa situ beeka yoo na guutte yaa Waaqa, ani immoo 10 keessaa tokko siif nan kenna jennee kadhachuun, jennee wareeguun akka nurra jiraatu asirraa baranna. Egaa nuyi garuu yeroo baay'ee adeemsa karaa keenya Waaqayyootti maanaan laanna. Ofiima keenyaatti murteessina malee ofii keessaniin murteessinaan waan beeknu hin qabnu. Adeemsa karaa keenyaa kan beeku Waaqayyoodha. Kanaafuu gara itti deemutti ati naa wajjin ta'ii, adeemsa karaa kootii naa milkeessii, hojii harka kootii naaf eebbisii, jireenya kootiif bultoo kootiif jireenya koof kan na barbaachisu hundaa naa guuti yoo jenne Waaqayyo ajaa'iba hojjetee nuu guuta. Keessumatti mana eessuma isaatii Laabaa waggaa ture keessatti yeroo inni isaaf horii isaa tiksaa turetti miindaa gatii dadhabbii horii isaa inni tiksaa ture Laabaan jalaa dhowwachuudhaaf illee yaadaa ture. Haa ta'u garuu Waaqayyo dinqii hojjete horiin burree dhalte malee siin laadhu kan inni ittiin jedhe Waaqayyo burree akka isaan dhalan karri hundumtu horii hundumtu burree akka ta'u taasise. Waaqayyo inni wareegee kadhate wareega isaa kadhannaa isaa dhaga'ee fi ajaa'iba guddaa isaaf hojjeteera. Isa kana beektu yaada. Kanaafuu nuti Waaqayyo akkana dinqii hojjechuu danda'u kanatti daandii keenyatti laachuu qabna, wareega keenya wareegnee kadhachuu qabnaa jechaadha. Haa ta'u garuu Waaqayyo inni nu raawwata. Nuti garuu yeroo baay'ee wareega nyaanna. Wareegnee wareega irraanfanna. Akka hin irraanfanneef caafa qabadhaa. Wanti kun immoo Waaqayyo dhugaadhaan ni raawwata. Egaa kan Waaqayyo gaafa nu raawwatu wareega keenya raawwachuun dirqama keenya akka ta'e seenaa Yaaqoob irraa barra jecha. Karaa adda biraa Matsaafa Abboota Firdii boqonnaa 11 lakkoomsa 31 irraas waan ajaa'ibaa tokko agarra. Warra Amoonii wajjin yommuu ollolanii warra Amoonii wajjin uggaa ollolanii Yoofta'e namni jedhamu yaa Waaqayyo warra Amoon kanaa wajjin dhaqee ollolee isaanin injifadhee gaafan deebi'ee gara mana kootti mo'ichaan galu ani immoo mana koo keessaa na simachuudhaaf nama jalqaba gadi ba'e san aarsaa godheen qaleessiif dhiyeessa jedhee wareegee jedha. Egaa
akkuma inni Yooftee akkana jedhee wareege Waaqayyo isa gargaaree injifannoodhaan gale mo'ichaan gale bara dheeraa warra isaan rakkisaa turan injifate gaafa galu garuu waan ulfaataaf cimaa tokkotu isa quunname innis maaliin mucaa durbaa waggaa 12 tokkitti inni qabutu isa simachuudhaaf dibbee fudhattee hunda dura gadi baate yommuu kana naasuu guddaa na'ee jedha maal taatee naate jennaan akkana jedheen wareegee ture maal yaa mucaa koo maana gaddisiiste jennaan aay lakki abbaa koo dubbannaa afaan keetii isa wareegde sana hin hanqisin kanaafuu Waaqayyo wajjin akka waliin lolleedhaaf erga jettee booda garuu waan yaamu qabdu yeroo durbummaa kooti yeroo qeerrummaa kooti hiriyoota koo durbaa warra ta'an wajjin gara tulluutti ba'ee seenaan naqee dhaammadha haga sanatti naaf iyyami jettee innis waan ulfaataaf cimaa kana sasila Waaqayyoodhaaf wareege kana dasanaa booda mucaa sana qalee Waaqayyoodhaaf dhiyeessee jedha. Egaa asirratti maal barra waan guguddaa lama barra tokko gaafa wareegnu waan ofna keenyaa olii waan nama gaddisiisu waan muraawwachuudhaaf bor nama rakkisu wareeguun gaarii akka hin taane asirraa ni barra. Namoonni tokko gaafa dhiphatan gaafa cinqaman waan ofnaa oliidhaa wareegu gaafa baasuu isaatiin gaddu akkas akka ta'uu hin qabne yeroo wareegnu waan ofna keenyaa waan dandeenyu waan immoo baasuudhaaf illee raawwachuudhaaf illee kan nu dandeessisu yoo dhiifne akka cubbuu nutti hin taanetti waan ofna keenyaa wareeguu akka qabnu sirraa barra. Kan lammataa edda sila afaan keenya keessaa ba'ee wareegne immoo kan wareegne kana baasuun dirqama keenya akka ta'e asirraa barra jechaadha. Seera lakkoomsa boqonnaa 30 lakkoomsa 2 irratti namni hundumtuu Waaqayyoodhaaf nan dhiyeessa jedhee kan wareege afaan isaatiin kan dubbate jecha isaa cabsuun irra hin jiraatu jedha. Kanaafuu Yooftee garuu kan isa galateeffachiisu waan ulfaataaf cimaa yoo ta'e illee Waaqayyo immoo hundarra hin caala jedhee Waaqayyoodhaaf dhiyeesseera. Kanaafuu waan wareegdanii waan waadaa seentanii waan maqaa Waaqayyoon gochuudhaaf dubbattan san raawwachuun dirqama kiristaanummaa akka ta'e sagaleen Waaqayyo akka nu ajaju asirraa barra jechaadha. Inni itti aanu kan biraan wareega harmee Saamu'eel Matsaafa Saamu'eel 1 boqonnaa 1 lakkoomsa 11 harmeen Saamu'eel Haannaan dhala dhabdee bara dheeraa bu'aa turte bara dheeraa gaddaa turte lafa namaa hin nattu gabaa hin nattu lafa namni ol ga'u hin nattu gaddas ta'e gammachuu namaa dhattee hin hirmaattu maaliif jennaan Israa'el keessatti dubartiin tokko heerumtee dhala yoo dhabde gogduudha gaangoodha cubbuu ishee gogse jedhanii namni qubatti qaba waan ta'eef kanaaf galgalaaf ganama boosi turte haa ta'uutii garuu gaaf tokko mana qulqullummaa iddoo jiru iddoo Seeloo jedhamu deemte dhattee taabota Waaqayyoo fuuldura sa'aatii dheeraa dhaabbattee kadhattee jedha yeroo kadhattu kana immoo sagaleen ishee hin dhaga'amu ture jedha asaastee gara Waaqayyootti boossee kadhatti turte yommuu kana lubichi Eeliin barasan maal yaa dubartii nana machooftee dhuftee dhaabachaa jirta machiin kee kun amma yoomitti sirraa galata amma yoomitti dhaabatta ittiin jedhee ture yommuu kana isheen garuu lakki ani dhugeen machaa'e miti kan namacheessee rakkina gaddaa dhabiinsa gootu namacheessee innis dhala dhabee waa'ee kanaan bu'aa jira jettee gaafa isheen itti himtu gaddee fi amma immoo Waaqayyo siif haa dhaga'u kadhannaa kees immoo siif haa dhaga'u jedhe dhugaadhumatti kadhannaa koo Waaqayyo naa dhaga'ee deebii kadhannaa kanatti yoo naaf kenne mucaa naaf kenne kana immoo galataa wajjin harka fuudhii wajjin fideen Waaqayyoodhaaf kenna mana Waaqayyoo keessa akka tajaajiluuf jettee jedha. Egaa Waaqayyo warra wareeganii kadhatan warra laphee cabaadhaan kadhatan hin dhagaa waan ta'eef kadhannaa Haannaa kanaa akka ni dhaga'uuf Eeliin gara Waaqayyootti kadhannaa ishee ol asaarragee fi ol baaseef ol ergeef jedha. Egaa ga'een lubootaa silas kadhannaa nama gara Waaqayyootti asaarraguudha erguudha waan ta'eef. Kanaafuu gaafa waggaadhaa mucaa ilmaa argatte gaafa mucaa ilmaa argattu maqaa isaa Saamu'eel jettee moggaafte Saamu'eel jechuun Waaqayyo na dhaga'ee jechuudha. Kanaafuu gaafa mucaan kun jabaatee jedhu mana qulqullummaatti galataa wajjin mana qulqullummaadhaaf wanta barbaachisu hundumaa wajjin fuutee geessitee jedha. Saamu'eelis
wareega kanaan mana qulqullummaa keessatti guddate abbaa amantii cimaa guddaa ta'e dhumarrallee kan akka Saa'ol kan akka mooticha Daawit dibataan kan diibillee isaa jechaadha. Egaa amma kan seenaa Haannaa kanarraas maal barra maatiiwwan Waaqayyo isa jalqabaa kan irraa barnu maal ennaa jettanii wareeganii Waaqayyoon kadhachuun deebii guddaa akka nama laachisiisu. Yeroo kadhatan immoo iyyanii caraananii namoota bitaa mirgaa jiran illee goolanii utuu hin taane sagalee yaa laphee ofiidhaan yaada laphee ofiidhaan tamasxoodhaan hidhii ishee dubbatama malee dhageessu turte jedha. Kanaafuu kan kadhatte sana immoo wareegde wareegaa wajjin kan kadhatte sana immoo mana Waaqayyoodhaaf hin laattee jedha. Kanaaf nutis akkaataa kanaan kadhannee deebii akka argannuudhaaf Haannaarraa kana barraa jechaadha. Inni kan biraan hedduma kitaaboleen qulqulluun barreeffamanii boodallee bara abbootii keenya keessa abbaan Takla Hayimaanoot Tsaggaazee Abiif Egzaariyaan dhala dhabanii bu'anii kadhachaa turani. Waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'ee wareega isaanii dhaga'ee dhala isaaniif kenneera. Egaa mee guyyaa boriitti dabarra. Guyyaa borii immoo Haannaadhaaf Iyyaaqeem dhala dhabanii bara dheeraa bu'aa turan. Dhumarratti garuu gaddanii bu'anii Waaqayyoon kadhatanii jedha. Gaddanii bu'anii Waaqayyoon kadhatan. Yaa Waaqayyo qabeenyaa nuu laatteetta, fayyaa nuu laatteetta, waan hundumaa nu badhaafteetta, garuu dhala nu dhawwatte. Yaa Waaqayyo dhala kennuun immoo si biraa kennama. Eessaas hin jiru, gabaansa iddoo biraan hin jiru. Kanaafuu yaa Waaqayyo dhala nuu kenni, durban jennu dhiiran jennu, ati immoo nuu laattee jennaan nuti immoo mana kee keessa akka tajaajiltuudhaaf sii laanna, galataa wajjin siif laanna jedhanii bu'anii wareeganii Waaqayyoon kadhatanii jedha. Gaafa isaan wareeganii bu'anii Waaqayyoon kadhatan Waaqayyo si mucaa durbaa hundumaan guutuu taate dubaroo Maariyaam isaaniif laate. Egaa gaafa amma waggaa 3 guututti obbira tursanii gaafa isheen waggaa 3 guutu raajiin raajamee ture haraawwatamuudhaaf. Raajiin kun matsaafa Faarsaa Daawit 44 yookaan 45 lakkoofsa 9 gubbaarratti yaa intaloo mootichi miidhagina kee si hawwateera, mana abbaa keetii irraanfadhu, mana haadha keetii irraanfadhu, firoota kees irraanfadhu, gara mana Waaqayyoottis teentee achi keessa jiraatta akkuma jedhee raaje muddee gaafa 3 yookaan Taaysaas gaafa 3dha gara mana qulqullummaatti geessanii. Bara sana keessa galataa wajjin harka fuudhii guddaa wajjin gara mana Waaqayyootti gaafa geessan bara sana mana Waaqayyoo keessa kan tajaajilu luba Zakkaariyaas jedhama. Abbayee Yohaannis Cuuphaa jechaadha. Kanaafuu jaarsoliin waldaa kiristaanaa geggeessanis bara sana jiru turani. Gaafa isaan biiftii keenya dubaroo Maariyaamii kennaa mana qulqullummaadhaaf barbaachisu wajjin galataa wajjin akkuma Daawit dubbate galataa wajjin harka fuudhii guddaa wajjin yeroo rakkadhee cinqamee kanan dubbadhee kadhadhe kanan wareegee kadhadhe galataa wajjin siifan dhiyeessaa akkuma jedhe san galataa wajjin fudhatanii gara mana qulqullummaa deemanii. Gara mana qulqullummaa gaafa deeman fuulli ishee akka biiftuu ganamaa ifa ture. Kanaaf maal jedhaniin nama akka kana fuulli ishee iftuu eenyutu bira taa'ee eegaa, eenyutus immoo ishee kunuunsaa, maalis nyaachifnaa, maalis obaafnaa, eessa raffifnaa, fudhadhaa galaa malee hin barbaannu ittiin jedhan. Lakkisaa wareega nyaachuun cubbuudha. Kanaafuu nuyi Waaqayyoodhaaf laanneerra, nuti dhala godhataniiru jechuun qofti nu ga'a. Kanaaf nurraa fuudhaa wareega keenya ilaa galata kanaa wajjin jedhan. Yommuu isaan akkana jedhanii isaan immoo lakkisaa hin fuunuu jedhan. Sababii isaan dhiyeessan egaa eenyu abbaan eegu, eenyu maal nyaachifna, maal obaafna, maalitti uwwisna kan jedhurraan kan ka'e jechaadha. Barri kun barri Addaamiidhaaf Hewaaniidhaaf waadaa seename. Waggaan 5,500 sun hirrachaa dhufe bara 12 gaafa ga'u jechaadha. Bara 12 muddee 3 bara 12 bara du'aa, bara yaaddoo, bara qormaataa, bara rakkinaa bara 12 keessa jechaadha. Amata fiddaa, amata kunanee isa jedhamu sana.
Waggaan 5,500 caccabaa hirrachaa dhufee 12 irra gaafa gawachaa mudde gaafa sadii. Kanaafuu utuu isaan akkaataa kana wal falmaa jiranii ergamaan Waaqayyoo warra dura bu'oota gurguddoota torbanuu keessaa tokko kan ta'e tarree shanaffaa irratti kan argamu Faanu'eel kan jedhamu samii irraa barrisaa balali'aa dhufe. Waaqayyo biraa balali'aa dhufe. Waggaa kana hundi isaanii rifatan hin sodaatan. Yommuu kana yeroo sodaatanii gaafatan garuu immoo lafa bu'uus dhiisee qilleensumarra naanna'uu jalqabe. Waan dhufeef itti himuu dhiise. Lubicha Zakkaariyaas meesitti waa hin barbaade fakkaata dhaqe jennaan isa jalaa ol deebi'e. Haannaadhaaf Iyyaaqeem siniif fakkaata jennaan isaan jalaas akkasuma. Mee dhumarratti waa'ee mucaa durbaa dhalatte waa'ee dubaroo Maariyaam kanaaf dhufe fakkaata. Mee achuma ka'aa kottaa jennaan ishee giiftii keenya dubaroo Maariyaamii lafa isaan ciibsanii lafaa kaasee kochoo isaa karaa harka mirgaa afeefi isaa harka bitaa immoo irra qabee dhugaatiif nyaata waaqarraa fide sana obaasee nyaachisee uffata waaqarraa fides itti uwwisee yeroo hundumaa galgalaaf ganam dhufee siif nan sooraa eegumsaan keenya yeroo hundumaa si wajjin jiraa jabaadhu haadha gooftaa jedhee eebbisee ol ba'ee jechaadha. Gaafa kan argan jaarsoliin maal jedhan? Ahaa kunoo nyaata ishee akkasittiin waaqarraa dhufaaf erga ta'ee dhugaatiin ishees waaqarraa dhufaaf erga ta'ee kana isheen uffattus kunoo waaqarraa dhufaaf erga ta'ee ergamaa Waaqayyootu immoo dhufee daawwata erga ta'ee kanaafuu mana qulqullummaa kana keessaa haa jiraattu jedhanii ol seensanii jedha. Akkaataa kanaan mudde gaafa sadii mana qulqullummaa keessa ajaa'iba kanaan seente. Isaanis wareega isaanii kan wareegan raajaan Daawit kan raaje raawwatamuun xumuramuun dirqama waan ta'eef akkaataa kanaan mana qulqullummaa keessatti ol seensisanii Waaqayyoof kennanii galan jechaadha. Wareega baasuun kun akkasitti. Utuu tokko tokkooti maal jedha? Erga isaan sididan immoo fudhannee galla jedha. Ilaalanii tun qufin baatanii utuu gojamiin ba'in egaa waa baay'ee kaasuu ni danda'ama waa'ee daa'ima akkasiidha. Garuu wareega waan ta'eef jedhanii wareega isaanii akkasittiin baasan. Yaa maatiiwwan Waaqayyo namoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii saantima diqqaaqii birrii kumaan lakkaa'amtu dhibbaan lakkaa'amtu wareeganii mi'a birrii 100 500 1,000 2,000 biteen dhiyeessa jedhanii wareeganii kan wareega nyaatan ammas hin qaban. Garuu Haannaadhaaf Iyyaaqeemiin mucaa durbaa tokkitti isaaniif laatan wareeganiiru waan ta'eef. Harmeen Saamu'eel akkas Yooftee akkas kan Yooftee immoo hundarra cimaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyo asirraati dubbii kana xuruu godhaa bayeessa godhaa hubadhaa. Kanaaf mudde sadii maal jedhama gaamma ba'attaa Maariyaamii jedhama. Ba'attaa Maariyaamii. Ba'aatti jechuun jecha giiziiti. Ba'aatti jechuun iddoo bultii, iddoo boqonnaa, iddoo jireenyaa, mana jechaadha. Ba'aatti. Ba'aatti jechuun guyyaa giiftii Maariyaamiin iddoo boqonnaa mana Waaqayyoo, iddoo bultii mana Waaqayyoo, iddoo keessa jiraattutti guyyaa isheen itti seente jechaadha. Namoonni tokko tokko garuu ba'aatti isa jedhu kana ba'aa jedha kan miti. Ba'aatti jechuun jecha giiziiti. Guyyaa itti iddoo bultoo, iddoo mana Waaqayyoo, iddoo boqonnaatti guyyaa galteedha. Kanaaf egaa waggaadhaan baattaa Maariyaam jedhamee ayyaana giiftii keenya dubaroo Maariyaamii kabajamu keessaa kun isa tokkodha. Maqaa guyyaa kanaanis seenaa addaa qaba waan ta'eef taabotillee qarratsamee hin kabajamaa hin yaadatamte jechaadha. Egaa haaluma kanaan giiftii keenya dubaroo Maariyaamiin waggaa 12 mana qulqullummaa kana keessa jiraatte. Waggaa 12 mana qulqullummaa kana keessa waggaa jiraattetti nyaati ishee galgalaaf ganama waaqarraa kan dhufu ture. Uffannaa isheen uffattu, kophee isheen kaawwattu waaqarraa kan dhufuuf ture. Haala kanaan waggaa 12 mana qulqullummaa kana keessa jiraatte. Waggaa 12 guutuu mana qulqullummaa kana keessa waggaa jiraachaa turtes qormaati hedduun ishee mudachaa tureera. Qormaati hedduun, qormaati ciccimaan ishee mari'achaa tureera. Ayihuudoon miqqanyoon mana qulqullummaa kana keessatti dhaqanii ajjeesuudhaaf galgalaaf ganama yaadaa turan. Garuu arjummaa Waaqayyootiin, eegumsa ergamaa Waaqayyootiin waan eegamaa turteef garuu itti bu'uu hin dandeenye. Isa kana barreen gaddaa YouTube irratti gadhiifameera waan ta'eef achirraatii
warri YouTube hordoftan dhaqaa ilaalaan siniin jedhe. Egaa gamanumaan barumsa koo kana walitti qabuudhaaf jecha dabalatas kitaaba galmee seenaa akka hin irraanfatamneef jedhu kan muddee sadii irraa si waxxanii ilaaltan barreeffamaanis jira. Bifa lallabaadhaan immoo kunoo YouTube irrattis gadhiifamee jira. Achirraas ilaaluu dandeessu. Amma garuu gabaabinumaan kanan sinitti himu yoo jiraate yeroo rakkina kootii, yeroo qoromsi narra ga'ee, yeroon dhabe, yeroon dhukkubsadhe, yeroo wanti hamaan natti dhufee na balleessuudhaaf jedhe wareegee si kadhadhe. Wareega koo kan ammoo ati naa raawwatte ani immoo galataa wajjin siifan dhiyeessa jennee akkuma Daawit dubbate, akkuma warra amma dubbanne kun galataa wajjin dhiyeessan nutis galataa wajjin dhiyeessuu qabna. Egaa keessumatti seera keessa deebii boqonnaa 12 lakkoofsa 26 irratti wanta qulqulluu wareega wareegde sana iddoo Waaqayyo itti galateeffamu, iddoo maqaan isaatti dhi'aamutti geessi. Hin hambisin, hin nyaatin, nyaannaan cubbuu si ta'a jedhe. Kanaafuu wareeganii nyaachuun cubbuudha. Wareeguu dhiisuun garuu cubbuu miti. Kanaafuu matsaafa ammas seera keessa deebii 23-21 irrattis akkanuma kaa'ee jira. Afaan keetiin kan dubbatte, kan wareegde, kan waadaa seente raawwachuu dhiifnaan garuu cubbuu sitti ta'a. Indaa'uun dafi raawwadhu jedha. Dafi raawwadhu utuu wareegde ofirraa hin baasin iyyuu waa biraan godhin jedha. Dafi raawwadhu jedha. Kanaaf dabnee akka raawwannuudhaaf nu akeekachiisa. Matsaafa lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 gubbaa irrattis akkanuma jedhee caafamee jira jechaadha. Ariifattee hin wareegin, edda wareegde immoo ariifadhuuti raawwadhu malee hin guyyaafatin jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo gamanumaatiin yeroo baay'ee namni miira keessa galee waa wareegaa, waa dubbataa, waan dubbate sana dhiisuun cubbuu akka ta'e beektanii gara fuulduraatti yeroo wareega wareegdan, yeroo ijaarsa mana Waaqayyoof waan akkasii nan godha jettanii waadaa seentan, yommuu caalbaasii bittan, waama mana Waaqayyoo keessatti godhamu hundaa akka hin irraanfanne of eeggadha. Inni kan biraan kiristiyaanni tokko wareega wareegee kaffaluu, kornoo baasuu, isaan gafaa bakuraatii kaffaluu, mitswaatii kennuu, mudaayii keessa buusuun eebbarra caaluu nama laachisiisa. Dhoowwachuun garuu dha'icha dhaalumatti fida. Kana beeknee gaafa rakkannu sana kan wareegne, kan waadaa seene egaa akka baafne akka ittiin eebba argannuuf kadhannaan giiftii maaramii eegumsaan ergamootaa waadaan qulqullootaan wajjin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.